barnoota lammaffaadhaanii barnoota kutaa lammaffaan walitti deebinee jirra. Wanti godhee jiru dookumentii kana dura seef goone banadheen jira. Dookumentii kana deebisee akkuma bakkumatti seef gootan sana dhaquudhaanii dookumentii keessan bantu. Dookumentii keessan bantu. Egaa akkuma kanaan dura dubbannee wanti isin keessatti barreessitanii turtanis keessa jira. Sanaan booda har'a wanti nuyi waliin ilaallu dookumentii keenya edit gochuudhaanii sanaan booda seef gochuudha. Kunis dookumentii keenya irraa wanti hafe barreeffama irraanfanne tokko yoo qabaanne itti daballee sanaan booda seef gochuu akka dandeenyudha. Kunis haala yeroo darbe irraa hedduminaan addan ta'u. Kanaafuu jalqaba waan hin godhu chaanaalii Oro View like godhaa nuuf godhaan jedhee yogguun barreessu kana subscribe'n irraanfadhee yoo ta'e akkuma isin argitan chaanaalii Oro View like if subscribe nuuf godhaa jedhe. Garuu amma faayilli kun seef hin taane yoon cufee bane hin bada. Like if subscribe hin jedhu kun badee like nuuf godhaa isa jedhu duwwaa ta'a. Garuu yoon seef gochuu barbaade kana haala kamiinanii seef godhadha kan jedhu baruu yoon barbaade akkuma yeroo darbe faayilii keessa dhufne seevaasii tuqna yeroo kana ammoo hin taane seevaas yoo goone irra deebi'uudhaanii maqaa biraa kennuudhaan haaraa seef gochuu nu barbaachisaa jedhu. Nuun garuu kan nu barbaanne dookumentii kanaan duraan ture irratti seef gochuudha waan ta'eef faayila kana seef isa jedhu kana kilik goona. Sanaan booda akka yeroo darbee naannoo kana irratti bakka maqaa isa ittiin seef goonu sana nuun fiduu akkuma kanaan seef nu godha. Yoo cufnee deebinee itti deebinee ilaalle akkuma isin asirratti argitan kana chaanaalii Oro View like subscribe nuuf godhaa kan jedhu edit ta'ee jira jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo kamiyyuu edit yeroon godhu akkuma isin amma isinitti agarsiise faayilii keessa dhufuudhaan seevii kana kilik kan godhaa jechuudha. Karaa biraa kan ittiin seef gochuu dandeenyu kontiroolii gadi qabuudhaan kiiboordii keenyarraa kontiroolii fi SC wal duukaa gadi qabuudhaanii kontiroolii fi SC kana wal duukaa gadi qabuudhaanii seef gochuu dandeenya jechuudha. Amma kontirool plus SC itti bu'eera. Yoon cufee itti deebi'ee barreeffama nama barreesse kana seef godhaa jechuudha. Akkuma isin asirratti argitanii kontirool plus SC isa jedhee barreesse kana seef nu godheera. Kun immoo shoortikatii jedhama. Shoortikatiidhaanii kontirool plus SC tuquudhaan seef godhachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoon kutaa lammaffaa kana fakkaata ture. Viidiyoo kutaa sadaffaatti dhuftanii ilaaluun dagatinaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Akkuma yeroo hundumaa jennu subscribe gochuun dagatinaa.